Hamza Ibrahim Yohan Yasinoro Alexifani Bekhani Karshin kum kudan dhuguma laaqanan sadii wajjin nyaate waan jimaan bitatu miti. Qarshii kuma 7 gaazoo guutatee magaalaa keessa deemta makiina mu'aan. Aniin kuni khaleessa obsaa bayaa yoo jala jiraate ol galcha eessa turre sagantaa takka turre sagantaa san maaliif deemne yaazataan faanii dhufanii jannaan deemne sagantaa san durallee viidiyoollee itti ergine akka dhaqee nu gaafatuuf Alexoo qabaa waliin haasofne sagantaa san irratti illee arganne wanni dhaamsi guddaan ani itti dhaammataa ture maali Hamza Ibrahim kun gurra isaatu isaa kanne rabbiitu isa gaafata ragaa baha adeero hadaraa qaamaa mucaa kana nu dhaqi nu gaafadhu maaltu hangareef haasawaan jira murtii guutootu akkaawwantii mucaa gargaaru jirru dhiise akkaawwantii dhuunfaasaa namatti ergatee maallaqni qarshiin kum kudhan irra galee guyyaa 4 guutuu nam tokko quban qabu zimjii afaan qabatee ta'a. Ammaan tana namni gizee dhufanii aboo Hamza akkaawwantiin isin irra gargaarisaa jirtanii fi ta murtii guutoo natti ergee ani irratti ergituni wal adda ammaas eegaan irratti erge takkaa bilbila narraa kaaseen beeku wanti kun akkam ijaanii fidanii dhufan. Murtii guutoo dhaqeetiin gaafadhe boo kana akkami akkaawwantii tana ni beektaa hin beeku. Maallaqa kana bakka irraa seen hin beeku. Namni akkamiin waan akkanaa dalaga gargaarsa gubbaa osoo teenyu osoo hawaasa gargaarra jennee as gubbaa teenyu. Tuni waan fakkaatudha hawa. Maal taate boo unoo viidiyoon guutuun as jala jira dhaqi ilaali hoggaan waan kana irra qabee dhugaa jirtu guutuu baase feesbuuka buloog na godheetuma badeechuma. Ana risiinni guutuun na bira jira miqiyyoon ta'as jirtu fiduu danda'a. Waan safaaxaan hin jiru maallaqa nama siree irra ciisuu irratti rakkoo takka ana murtii guutoo walitti hin qabu rakkoo dhuunfaa takka walitti hin qabu murtii guutoon isaa miti nama tokkoon sooshaal miidiyaa kana gubbaa rakkoo dhuunfaa hin qabu garuu dhugaa irratti abbaa fedheef gadi hin jiru abbaa fedhe nama gargaarsisaa jirra gurbaa kana maallaqaa walii qabamaa jira galgala hojjenneetu dadhabne anaa fi Hamzaan faan asirra bulle obsaa bayaan jeeyi hojjenneetu dadhabne. Fuudhee dhaqee yaadataa Junaydin isinii dubbisiisa jee mucaa yaa'oo waan jiru kana takkallee murtii guutuu irra dabruun ta'u takkallee akkamiin namni waan akkana dalaga garagalchee dubbii akka waan ani nama harargee tokko duulu jiru dubbii jee dubbii fuudhee mataa fuudhee gara biraatiin deema ani dhugaan yoo dhugaa dubbachuu barbaadu irratti abbaa fedhe hay Hamza mee ati Michijoon tana mee dhaggeeffadhu Hamzaa fi maallaqa akkaawuntii naa ergennaan akkaawuntii dhuunfaa isaatti ergate laal bilbila dhuunfaa isaatii wajjin ka silkii xiqqoo keessaa qabu kana namni tokko hin beekne itti ergate birrii 10,000 hoggaa gixxim jettee murtii guutuu irra galte michijoo achumaan bilbila sii cufee michijoo irraa bilbilan kaasu murtii guutuu khalaas saamichaa jira. Meeqaatti galeen beekan tetteenyee gargaarsaa bulla mucaa sirriirra ciisu turkii oofneennee maallaqa walitti hawaasni qabaa fi jiru gizii akkaawwantiin Hamza ni beeyta Hamza Ibrahim ni beeka namni guyyaa dura ilma namaa dhaqee viidiyoo waraabuudhaa itti dhaqu akkaawwantii isaa gaafata birrii yoo qabaate gaafata waan nama sanii hunda fuudhee sooshaal miidiyaa isaarra wajjin maxxansa. Sambooda hawaasni achirra gargaara. Amma mucaan kun as fuudhee guyyaa dura itti dhaqee viidiyoo waraabu akkaawwantii isaanoo fudhate waan birrii isaanoo fudhate bilbila isaanoo fudhate waa hunda fudhate harkaa qaba. Amma michiyyoon viidiyoo isaa agarteeti viidiyoo murtii guutuu agarteeti murtii guutuu anillee gargaaruu barbaada. Natti ergii jetteen Hamzaa kiyya akkuma ati ilaaltee agartu kanatti as fuudhee akkaawwantiin isaanoo osoo jirtu akkaawwantii dhuunfaa isaa lip itti godhate. Maallaqni irra gale yaa jarana maallaqa akkanaan na jira jiruun hin jenne isaanoo sana kadhakku butti nimne haadha mucaatti nimne indoom nama biraa dhiisi gurbaa wajjin jiran obsaa bayaan ka wajjin jiran kana waan takka itti nimne obsaa bayaan eeda hoggaanan murtii guuta dawwalee naafi murtii guuta wajjaasoo nu dhageetuma aboo maaltu ta'e aboo murtii guuta maa waan kana goota jeetii waa hunda qoradhe obsaa bayaan bira ta'a achi bilbila narra cufee ka'ee kute. Bilbila narra cufee ka'ee kutee amma obsaa irra dawwal obsaa wanni kun atoo wajji keessi jirtamoo wanni tun akkami gurbaan kun sii wajji bakka kana taa'u jirra gurbaa kana wajji gargaaru jirra akkami wanni akkanaa kun ta'e jeetiin obsaa bayaan guutuu gaafate obsaa bayaan akkaawwantii murtii guutoo ni beeka hoggaan itti hime eeta isaati je murtii guutoo maqaan isaa Junaydii Hassan ka dhugaatiin jira mucaa maaliif waan akkanaa kana goota
Akkamin namni waan akkanaa dalaga yoo si taate ni daleeyda utaasamsa akkamin namni waan akkanaa dalaga nama gargaarsa jennee namni akkaawwantii dhuunfaasaa akkamin namatti ergata miciyyoodhaan ittiin dawwale mixiyyoo siituutu akkaawwantiin isaanoo naa dalaguu diddee teenaatti ergi itti naa geessi jetteeni jennaan wallahi hin jenneen jettee kunoo wanti hundi ni jira akkamin waan akkanaa dalaga namni maaltu barbaachisee osuma lubbuun sirraa baate gurbaa san iyyafatteeti irratti dawwaltee akkaawwantii isaatu fidda yoo si biraa jiraan san booda fiddee akkaawwantii nama sanii ergita malee akkamiin namni akkaawwantuma dhuunfaa isaa liphitti godhee hoggamaallee irra gale zim bilbilan kaasu. Kana eessa jira namni waan akkanaa kana obboleessa jedhee namni walirra harkatti dibuu qabu waa hedduu takka walii obsinu ani gaafa zakii daalas wallahi hamza atuu quban qabdu gaafa zakii daalas aboo mucu murti guuto hini damini ummata kana wajji yaa'iin godhini nama wajji walitti bu'ini hoodoo mucaa firraa kafali jeeni birrii miiliyeena takkaa fi kuma dhibba lama irratti ergee kuma dhibba afur miciyyoo boochusanii kanni ati immoo deemii kuma dhibba jahan kana fudhadhu liqii namaa san firraa kafali kuma dhibba shan jeen kuma dhibba shan deem firraa kafali kuma dhibba tokko wacii godhadhu nagaya bahii jeen ummata kanarra nama wajji walitti bu'ini. Mucaan kun maallaqa san geesseetuma kamichiyyoo qofa kanneen kaan hunda ibsuuqee jarri qabee mana hidhaa darbe bakka kana maallaqa dila san kaa'ee itti arrabule kunoo an birrii miiliyoona takka tuqaa lama si garsiisa ka zakiidha zakiin ergeef akkamiin namni waa gisee hunda deemee bocola dalaga waanuma qiyaamaati jira ammaan tana unoo gurbaa sibira jira jarman abalu beeyta birrii kuma dhibba saddeet ji'a saddeet amma eegan irraa fuudhee taa'u jiru murti guutoon jaartiiteetiin jarmanitti erga jeen Jarmanitti akkamiin jaartii namni Itoophiyaa irraa nama erga hundaanii beeytaati. Awoo yoo daleedee yoo dandeessanii ergitaati. Amma birrii kuma dhibba torba si gaafachuu malan jeen. Kuma dhibba torba si gaafachuu malan jeen. Haya akkamitti amma as garagalee jarri birrii kuma dhibba torba si gaafachuu malanii jeen. Awoo ati biyya Suudii nama ergiif jaartii san fuudhii ergi hamsa asittiin hima. Hay mijiyyoo sanaas fuudheeti. Mijiyyoo jaarsaa jaartii wajjin jiran maamoo gurbaan jarman kana yaa'u takkaa jaartii qammaseen beeku yaa murti guutoo keenya barga sanuu walitti dhiyaatan akka saayibaati aboo murti guutoo keenya wanni kuni jaartiin tiyyatun akka naa dhuftuun barbaada na gargaaruu dandeessaa jee murti guuto eeniin danda'a garuu birrii kuma dhibba torba si gaafachuun oolanii jedhan qaama mootummaa keessaa wal beekaani. Haaya boo rakkoon qabu waan fedhan na gaafatan niin kannaa jee murti guutoon mucaan san amma as garagalee irraa qateetuma biraachi kutee awoo birrii kuma dhibba saddeet naan jedhanii barii jeen hayyee yaa murti guuto an jaartiitti jaadhee bodhee rakkoo jaartiitti na jira miiliyoonallee taatu niin kan hoo kuma dhibba saddeet jee gittin godhee irratti galche achi buutee birrii kuma dhibba saddeetiitii fi intala fiduufii fi ilaa achi arra ji'a saddeet akkam gootan hawaa meeqa callifnee gubbaa teenya obboleessa keenya innee boombii lafa tana jala deemu jirtu namni dhugaa walitti himee wal beeynee beeku deemuu danda'u qabna. Warsosobuun hin taatu. Hay an murti guutorraa rakkoo takka hin qabu obboleessa kiyya waan takka irraa rakkanne an namni akkamitti dhufee waan akkanaa dalaga hawaasa irratti mucaa sireerra ciisu gargaarsaa jira nuti haa gargaaramu mucaa sireerra ciisaa jiru jennee halkanii guyyaa wajji tatta'aa jirra osoo nuti asiin tatteenyu inni gamanaan akkaawwantii isaa akkamiin lif godhata eessa jirti wanni akkanaa Maafiyaa garee dhibbaa digdamaa jaansan keessaa kun tokkuma jechuudha. Ani takkaa wallaahi dachii tana gubbaa rabbii ibiddanatti haa bobeessuan. An guyyaa tokko sobaan nama jarjareen beeku. Yaa waliin jarjaraa laal dhaabbatatti si qoraan. Jarjara irraa inumaa haqaan sitti himaani. Takkaa sobaan nama jarjareen beeku. Gizeen waan hannaa arke waan hin taane arke mataa kanaan naa'uu balaa sittiin bararuu barbaada. Mee murti guuto kallattumaan irratti dawwalee dura dhaqee yaa murti guuto yaa obboleessa kiyya. Akkamiin waan akkanaa kana goote yaa habiibii maaliif goote risiida akkaawwantii teetti ergachuu boodeem yaa akhi namni lafa tana gubbaa jiru hundi ni beeka guyyaa dheeyne ilma namaa gargaarsaaf viidiyootti qabnee waraabnu akkaawwantiin teeni jirti jechaati waraabna hoggaa waraabne akkaawwantii isaati hojii fuunee maxxansina akkaawwantiin isaa akka waan biran jirri akkaawwantiin na biran jirtu naamneeshin ji'a sobuu eessa jira wanni kanaa hay بدأ يجينا كيف من النوع هذا مقا تكاسو بانتي ديمين بي مقا سيما حمزة يا
Neo malja. Me, yama. Mida yaamaadha amma bulok na godhee kutee isa jira Facebook bulok na godhee dubbiin itti jabaannaan ka'ee kutee Facebook irraa na arrabsa viidiyoo waraabeeti akka gandaan nurra duula oggu takka qadiir martoo arrabsa oggu takka murti guutoo arrabsa maali jee viidiyoo narra waraaba akka waan ijoollee gandaatti yaa'ii godhaa jiru ani dhugaan si qabe laal murti guutoo dhugaa jirtuunis si qabe yeroo dhibbata akkasii obsine maaltu akkaawuntii teeta maqaa keetiin jirtu Juneedii Hassan tajattu maqaa abbaa keetiitii fi maqaa keetiin ta dhugaata jirtuun maaltu namatti ergu si barbaachisa. Ati bara obboleessa keenya wal qabanya wal jaalannaa dhugaa garuu sirrii miti. Mucaan sireerra ciisu jiru obboleessa keenya. Gargaaruu barbaannaan namni mucaa san sireerraa kaasna jedhu arrarraa birrii takkarraa hanga kuma dhibbaatti namuu ergee fi mucaa akkaawuntii dhugaata isaanoo jettu irratti lafaa kaaslee turkii ergina. Arra murtii guutuu waan akkanaa dalagu jechuun ma aboo hin saalfadhe mataan na cite akka waan ani akkaawuntiitti yoo son as taa'u jiru bilbila kanaan ergadhe keefin namni waan akkanaa dalaga. Allah. Toko walitti bloksin godhini murtuguuto himata kee kana baddi jirus ni beektaa kootu fi dubbii tana karaa nagaatiin fiti. Kootu dhiyaadhu. Magaalaa kana guutuu himata isaa jira ibsaa ni beektaa magaalaa kana ni beektaa murtuguuto ni beektaa kootuuti waan kana karaa haqa ta'uttillee karaa dhugattillee yoo doggora jiraatillee lakkiitti naajamettullee evirraa cufit eessitee akkas gootee kun akkana kun akkasiin hin baaftu haqa miskiinaati haqa dhukkubaati dhukkubni kun si qabee booda ammas si siree gubbaa keenya sitti kadhatuun dhaqqabnu obboleessa kiyya miskiini sitti rafatuun gaarii. Mee jara kiyya wallaahi akka murtii guutoo deebi'ee na sobuu barbaadu waan hin beekuufiin gizumaan dura murtii guutoo feesbuukaan miseenjeraan irra gadhawee riikardii irra kaayyadhe. Injiru gaasoyni waan paawala waan haqaati waan ta'eef riikardii irra kaayyadheetumaan murti guuto maaliif waan akkanaa goote jee takka hanga jalaa gubbaa gaafadhe kunoo viidiyoo tan inni reefuun tan hamsaan sobaan maqaan balleessa akka ijoollee gandaan irra duulu jiraa'u jennaan fuudheetiin feesbuuk irra kaayee guutuu osoo jecha tokko irraa murin hin ta'u gaa namni sobaan maallaqa nama siree ciisu akkamiin nyaata. Hai, maaltu rakkoo dhuunfaa takka murtii guutuu irraa qabu. Rakkoo dhuunfaa. Hamza, maalla inni deebi'ee mun deebi'e. Murtii guutuu ol yaamame haaseenu. Laal dubbiin maal ture beekta? Hoggaan ani edda qacam godhe. Dhaqeeti miciyyoodhaan. Deemiti miciyyoo sana hin boo murtii guutoo eega maallee akkaawuntii tana ni beektaa naan hin beekuu naan jee murtii guutu. Duuba eegaa atillee akkaawuntii tana hin beekne. Dhaqee ijoollee sanitti dawwalee maallaqa keessan baankii irraa deeffadhaa jedhuun jee ni danda'ama hin jee ifumaa gaafadhe. Ni danda'ama itti dhaqii deemaa deeffadhaa jeeni naan jee. Haaya jeetiin ka'ee fiigee isarraa cufee isaanitti dawwalee aboo gaawwanti kun dogongoraan seene murtii guutuu akkaawuntiin beeku naan jee akkaawuntuma isaan beeku jee beekaa gaa jiran. Akkuma duraan akkaawuntii isaa hisaabeeniif yaa hamzaatuun tiyya akkanan namni natti ergee biraan hin geenye tarii dogongoraan tarii hin dagadhe osuma waan kana jirrullee iyyee namni dubbiin lashi godhaa mire aboon beekuu naan jee akkaawuntuma tanaawu eessaa fudhatan miti ijoolleen himuun barbaanne komantii jalaa hin fudhadhee jette. Komantii jalaa hin fudhadhee jette yeroo san isiin maqaa murtii guutuu haasuun barbaanne waan deebi'uuf barbaadu jirti amma murtii guutuu komantii jalaa hin fudhadhee jette akkaawuntii tana ni beektaa hin beekan. Aboo dhaggeeffadhu Juneedii Hassan jetti. Hin beekan. Amma gaa achi hin deebi'ee yaaboo miciyyoo teenya akkiin jee akkaawuntiin san ta dogongoraati deemii maallaqa keessan deeffadhaa jennaani yaa hamzaa keenya bar dubbiin akkaati jettu kanaa mitii naan jette. Ani reefuun tana murtii guutoo jeetuma akkas akka inni na godhe sitti himuu sodaadheeti malee murtii guutumaatu akkaawuntiin na ergi jennaan dhab na godhee naan jette. Akkamitti erginaa waan jiru guutuu as kanne kunoo. Risiida maqaa guutuun akkatti fuudhe akkatti ergate akkatti akkaawuntii irraa fuudhe akkatti akkaawuntii itti ergate galatoomi jeen haya duuba maaliif barbaachise amma hoggaanan fiigaa itti dhufe osuma namni yoo jaasoo jiru barreeffama naa kaaye barreeffama irratti maalleeni ijoollee bira gahee jira naan jee edaa inni sa'aa tana asuma fuudhee bilbila isaanoo sanit dawwalee Hamzaa yoo sit dawwale maalleeni qarshiin 10,000 nagee je'iin jeen isaanoodhaan. Bardubbii ajaa'ibaati musalsala xiqqaa tokko deemaa ture as keessa. Isaanoo sanitti dawwalee Hamzaa yoo sii dawwale birriin 10,000 nageessa jiinii jeenan ganamaan si fida. Akkana siin kodhini mucaan miskiintichi kiyya gargaaramuu barbaadaami. Amma gaa fiigaatiin dhufe hoggaanan fiigaa dhufe mucaa kaanis bira jira Zubeeri kan inni irra viidiyoo feesbuuka isaa irratti maxxanse tokko. Mucaa sanis sagalee isaa guutuun na bira jirti qooyaa ganaan gabbaasa mucaalleedha. Arra Hamzaan
wanni inni godhaa jiru kun sirrii miti murtii guutuu irratti jee mucaa bira dhaabbatee viidiyoo isaa waraabaa tureef masaati. Amma dhaqeetiin isaanoo gaafadhe. Isaanoo murtii guutuu maallaqa si fidanii qabaa hin jeen. Zubeeroo kanneenaan jee. Amma asuma garagaleetti Zubeeroo dawwale. Zubeeroollee isaanoo kanneenaan jee. Dubbii ijoollumaa osoo waliin amansiisin ijoolleen garagara jirtiin inni tokko dhaqee kanatti dhaqeettiin akkatti itti himuun wallaal. Amma isaanoo waan isa hoggaan gaafadhe. Aboo wanni kun ni jira. Murtii jala dhufee jira alla gamsaa jittuma. Ayye. Amma wanni kunoo jira. Isa kanne onnini isattiin kanneenaan jeeji. Akkana siin godhini. Wanni kun musalsalamoo. Amma gaa guyyaa keessa hoggaan dhufe. Dubbii murtii guutoo gabbee mucaanoo alaa wanni murtii guutoo fi mucaan alaa viidiyoo waraabaa jiran. Tanuma tana hedduun isaanoo dawwale. Isaanoo waan jiru. Waan jiru kana ifana baasin jee. Hamza. Wayye. Hamza Jabir siddu ala murtii guutoo onnati dhiisii mata walirratti himattani. Hamza Murtii guutoo ol qoottuu seeni rabshaa biraa firran dhaabin dhugaan siin jala. Maallaqa jimaatiin maallaqoon itti hedduudha waa hedduudha suneetuma bakka tolluuf danta walitti kannatee namni jee harka sirra qabnee miti koottoo ol seenu kun waa waliin hojjettanii Hamzaanis itti maqaan bada yoo akka inni jiraatu taate dubbiin babbaddu dubbii kana keessa waa hedduutu jira. Dhageesse koottoo ol seenu. Gaafanni argate kan. Ergaduu Akkamiin namni waan akkanaa dalaga. Sumaanuu yoo gargaarsatti fufnee gurbaa sanii ati kun nuboo Itti kun gurbaa inumaa gurbaa ajandaan ta'ee fi'uudha. Gurbaa ajandaan sani ta'ee ol galchi Hamza amma dubbiin abbaa duubaa nu fakkaatti. ni lagarre ammee isa qofarratti Utulee takka barreessin jira. dhufee jirani laalu jiraanu harkee ol naqe. Akka amma argate. Aboo murtii hoto ol seenime. Afaanuma nagaatiin haasofna. Okay, welcome. Sagaleen kiyyan jiru. Ni jira Alex. Ni jira. Malaati chamaana nama jala naasofne dee salaamataa si gaafachaa jiru. Barg mucaan galchaa jira. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay. Akka mooltan hundi keessan ibsaan faa Hamzaa Sheek Jaabir faa Hamzaa Xashiin Yaasiin Gaara Mul'ataa Gudan hundi keessan akkam jirtan nagaadha. Hamza Abashida Xashii miti. Welcome Alexaye Hamza Abashida. Kabalachee mataa uwwise. Qarshiin ammaaf walitti qabame haga jenne sanillee miti haguutamuu fi qabuucaan kun qarshii miliyoona 5 ol barbaada. Biranuu wanni akka dhaamsatti nuti itti dhaammannee biraa deemna. Duba murtiitu qarshii kun kudhan nyaate ja'anii ajandaa kana gabbaasanii atokkaaroo waa'ee gargaarsa kanarratti kaasuun kun sirrumaa'e osuma ta'e eega sagantaan kun dhume maaliif nan gaafatinii yoo an qarshii kun kudhan san nyaadhee jiraadhe boo nyaattee jirta dhuguma kana amma gabbaafnee ajandaa goona maaltu waan kana fidee hajoo dhagaafiin kiyya. Ayya bareeda jara keenya laal maaltu jira beektaa bakka kanarratti awwala gizee isaa fi obsaa bayaan bakka san dhaqan viidiyoo waraabanii akkaawwantii fudhatanii dhaqanii feesbuukara isaarra maxxanse miciyyoolleen viidiyuma san agartee dhuftee mee akkaawwantii naa ergii jetteen akkaawwantii tana hin qabu ka inni jiru kana arra addunyaa buroo akhiraa san dura fudhateeti waliin maxxanse feesbuuka isaarra waliin maxxanse akkaawwantii mucaarraa fudhate amma as garagalee akkaawwantii hin qabu je amma edda hoggaa maaliif murtii guute waan akkanaa kana goote jennaan yoomiin godhe naan je aboo kunoo wanta kana hunda guutu akkaawwantii tana ooni beeyta hin beeku ta'eenyuuti hin beeku deemii maallaqa deeffadhaa je'ini je deemii maallaqa deeffadhaa je'ini naan je hay amma ka'eetiin itti dhaqee maaliifi akkaawwantiin tun ta dogongoraati maallaqa keessan irraa deeffadhaa jennaan yaa Hamzaa lakki ani murtii guutooniin akkaawwantii naa ergi jennaan kallattiidhaan qab godheetu manatti ergeet amma as fuutee maallaqa ergitee deebitee irratti dawwalte. Hamza. Oy Hamza kisa obsaa baana galchi sun iddoo haasoo kan nabuusi. Obsaa baana galchi. Nabuusi. Obsaa baana ergadu nabuusi. Taibsa. Amma waan kanarratti miciyyottiin deebi'e hoggaan miciyyot deebi'e maalleeyni kun
maallaqa akkaawuntiin dogongoraan irra seente naan jee murtii guutoo irraa deeffadhaa jee deemi irraa deeffadhuun jeen murtii guutoo kungaa gizeen an akkaawuntii isaa homata akka maqaanis Junaydii Hassan ja'a boo akkaawuntii tana beeytaa jeen hin beekuu naan jee maaliif na gaafattee jee eeysaa fudhatanii naan jee homantii jalaa fudhanne je'anii akkaawuntii tana ni beeytaa murtii guutoo jennaan hin beekuu jee eeysaa fudhanne je'an homantii jalaayi. Maal taate jan maallaqa qarshii 10,000 irra seene jan quba qabda lakkii quban qabuu naan je lakkii quban qabu hoggaa inni je aboogaa dogongora deema maallaqa keessa irraa deeffadhannaan murtii guutootu natti erge yaa Hamzaa dubbiin akkaati jettuumi isaan natti erge kunoo akkaataan inni itti natti erge guutuun akkana kunoo hin jeen amma gaa murtii guutottiin deebi'e hoggaanan as deebu barreeffama naa kaayewu duru akkaawuntiin wanni ta'es ni jira maalleeninis ni jira as fuudhee hareefuun beeku naan jee akkaawuntii tana maalleeni ganama jara bira ga'ee jira naan jee akkam isa dubbiin tun ammumaan tana hin beeku naan hin jenne eeysaa dhufee maalleeni hagana jara bira ga'e akkaawuntii tana eeysaa beeku ammaan dhufee itti deebi'e haa murtii guuto reefuun tana akkaawuntuma tanaas hin beeku maallaqaas hin beeku intaloo akkas jettuus hin beeku naan hin jenne jennaan maalleeni bira ga'e yaa Hamzaa amma gaa dubbii tana keessatti akka anis hin sobne akka inninis hin sobne riikardiin irraa waraabe guutuun tanirree Facebook irra kaayesan takka osoo inni irraan dogongorin inninu waan dubbatu wallaale yeroo sana akkamiin wanni akkanaa taajee gaafadha obsaa bayaan lakkaa bira taa'u jira amma inni dhumarratti bagaan godhe jee bilbila cufatee kute amma obsaa waan kanaatoo keessa jirtamoo maalleeni kun akkamiin jee amma obsaan as fuudhee gaafate hay murtii guutuu waan akkanaa kana gootee bakka kanatti wanti kana hin beeku jetteen ni jirtaa jeen kunoo obsaan kana kaas jiru kana wal bira tatta'an mucaan kun jalqabumaa'u maaltu akkaawuntii dhab godhee namatti erguu fide qofaan kaayyoon kiyya fudhatee deeme maaltu akkaawuntii dhuunfaasaa namatti erguu fide birriin birrii xiqqoodha xiqqoodha sagantaa gargaarsa gurbaarra jira namuu gargaarsarra jira anaa miti isinii hawaasni guutuun wajjin mucaadhaaf du'aayii godhee mucaa gargaaraa jira maaltuutu akkaawuntuma dhab nama jala godhuu fide tamataa isaa akkaawuntiin gurbaani jirti jiraachuu yoo baatteewu ijoollee itti dhiyaattu dawwalee halee qaamaan bira dhaqee biraa deeme dhugaarraa walii kaan laal safaaxaan hin jiru dhugaarratti akkaawuntii tana yaa obsaa bayaan dawwalee namuma beeku dawwalee kanaannoo sanatti dhiyaatu dawwalee aboo muca namaatu akkaawuntii gaafataa jira akkaawuntii natti ergaa namaafiin ergaa namni isinitti haa ergu jechuun osoo jiru kaayyoon kiyya guddaan maaltu akkaawuntii murtii guutoo namaa dhab godhuufiti haya guyyaa 3 moo 4 arra geenye walitti dhaabnee jirra murtii guutoon kun jaratti isin himne birriin galee hamma juu kana arri addunyaa boroo akhiraalaa namuu qabriisaa gacciisa isaanotti isin kannine obsaan kun birrii san quban qabu namni tokko quban qabu ilaa itti ar'aan tana eda an ajandaa kana boo murtii guuta qabee waan kana gaafadhutti wallaahi murtii guuta birrii tan nam tokkotti nimne akka maalleeni kun bira seene akka wanni kun hundi jiru intala bilbila irraa cufate malee wallaahi takka nam tokkotti nimne obsaan kana kuno ilmoo qabaa namuu ilmoo jiruu isaatiif dhaba qabrii boruutiif dhaba namni obsaa wajjin nyaatanii dhugan kanatti nimne mucaan miskiinticha birriin guuramuuf jirtu birrii tana nimne qarshii takka maan taane an dhugaa kanatti amanuu barbaada fedhu haa nyaatu fedhu isaanoon sanuu haga kana waan nooliitu haa fudhatu haa ja'u laal waan takka irraa hajaan qaban murtii guutoon osoo maal godhu amma fakkeenyaaf osoo Hamzaa Sheikh Jaabir biyya ala adnarraa fagoo jira awa akkaawuntii Hamzaa Sheikh Jaabiriitu barbaada Hamzaa Sheikh Jaabirii fi maallaqa galchuu deema yoo namni naan jee Hamzaa Sheikh Jaabir yoo dhabe nama Jarman jiru yookaan Nasraa Gursumit dawwaleetiin akkaawuntii Hamzaa naa barbaadi ja'a malee akkaawuntii itti osoo abbaanuu quban qabne maaltu namatti erguu na barbaachisu kana wanni an jibbe murtii guutoo rakkoo dhuunfaa takkaanaa fi murtii guutoo wallolleen beeku takkaa dhimma wayiitti irratti wal qa'ineetis hin beeku waa takkaas rakkoo wajjin hin qabu osuma dachiin tun gabba qeeqee maaltu akkaawuntii dhuunfaa keetii namatti erguu fide hayaatu gaafii takkaan isin irra deebi'a namni takka aboo akkaawuntiin abalu naaseenuu didde akkaawuntii Hamzaa Sheikh Jaabir irra maallaqaan naaseenuu didde teenatti ergi teetirra maallaqa galcheetiin ati itti naageessita yoo namni siin jee kunilleen filmaata lammaffaa kun hin jiru namni san hin jenneen murtii guutuu kun raga if mataan isaa raga hin jenneef
itti aboo akkasit itti naagee isin jenneen maallaqa kana murti guuto rasiida irraa dabarse haa fidu amma daqiiqaa kana yoo amma as taa'e guyyaa san barbaanna nuti karraa dabre amma yookaan kaleeja yookaan ammoo maallaquma akkaawwantii irra naanna'u jiru maaltu harka kaashiin itti kanne jechuu hoofiti edagis lama dubbata viidiyoon tun kunooti jara kiyya murti guuto ani waan abjuu irraa waraabne haasawanaaf inni hojjaa soo daqiiqaa meeqa inni nuni beeka yeroo saniin urjinaala booda dogongoraa dhufa booda hawaasa kana duratti namni kijibaa ta'uurra ragaan jiraachuu mala jeetiin viidiyoo murti guutuu irraa waraabee lafa jirti mucaa maaltu waan kana akkana godhe jennaan waan dubbatu wallaalee fa viidiyoon na jala jirti feesbuukii jala Ati eenyu si dhaqe? Eenyu si dhufe? Waa'uma kanaan michiyyoo si dhufe? miciyyoon na dhufe yaa Hamza maal Akkam jettee gargaarsa si deemu jiru gargaarsa deemu jiruun arke an waan akka irraa guban qabu gargaarsa deemu jiruun arke akkaawuntiin isin irra gargaarsu jirtanii fi ta murti guutuu natti erge wal adda wanni kun akkamii meenaa laalii jettee waan resiida maqaa murti guutuu abbaa isaatiif ka isaatiin jiru ka maqaa dhugaatiin Juneedii Hassan ka jedhu ka dhugaatiin ka jiru kunooti isinii galee amma Miyyoon isinii gargaarsisu jira duraan maaliif murti guutuu gaafatte? miidiyuma irratti agarte isinis haq murti guutuu dura agarte laal haqaami dubbiin viidiyoo murti guutuu dura agarte viidiyoo murti guutuu hoggaa dura agarte dhufteeti murti guutuu anilleen gargaaruu fedha akkaawuntii natti ergi jettee ta mucaadha osoo harbiin lafa tana gabba qeexe namni addunyaa tana boru eegee guyyaa sadi eegee akkaawuntii mucaa fidee itti erguu qaba malee maaltu akkaawuntii murti guutuu itti erguu fide hanuma gaafiin kiyya galatoma Hamza isitti dhageenya mee Murtiguutoo ati akkaawuntii nama dhukkubuu kana hin qabdu turte? Hamza sanuma erguu mala tasaa erguu mala mee egaa wanni kun mistake can happen ta'uu mala wanni xiqqaa kana jettanii Hamza ajiyatis yoo inuma ta'u nama yaammattee keessaa waan kana godhuu qabda malee Facebook fi asirra baafatanii kana walirra duulu an amman hin deeggaru. Haya dhaggeeffadhu gaara mul'ata habiibii kiyya akkami beektaa dubbiin keessaatun nagadin kuttu bakka tana maaliif Si gadin kutin inuma ta'u amma waan mistake ta'uu eegi let me finish Hamza. afaanuma irratti sii deebisa dubbiin Hangaaffii si gaafachuun deemu eegi yaada kiyyaan dabarfadhaa bakka. yaaduma sanuu dhaggeeffadhu wanni keessaatun dhaqeetiin keessaan gaafadhee obsaan nu bira jira baganaan je'ee deemee siin jedhe feesbuuka jala seen ilaalu waa hundasaa. Yaa kunuu rakkoo keessa isin lameeniitiin siin jechuun jira bar. Isinuu waliigaluu dhabdanii akkana wal fiddanii feesbuukaa fi tiktook irratti ajandaa nu baasuun sirrii miti akka nama tokkootti amma. Woomuma feetan jettan malee isin hin deeggaru isin lamaan. Waan kanarratti murti guutoo keenya. Sa viidiyoo tiyya keessa dhaggeeffadhaa wallahi. Yaa murti guutuu naaf yoo obboleeyyani waan kana asuma fidnaa. Hatta adabbii maaliin jeen yaa murti guutoo kiyya. Wanni kun dogongoraa. Birrii kuma 10 sanitti mucaan kun haa gargaaramuu diddama godhi ergii fi hunjeen. Gammannee dhiifna. Hunoo kana maal godhuufiin erga jee obsaan bira ta'a. Maal godhuufiin ergaa jee. Duuba jara keenya keessaan akka obboleessaa gaafadhe waan godhamu qabu gaafadhe ani gargaarsa obboleessa kanaatiif ana isaa obsaa dabbaalii waliin